Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo namoonni baay'een baddeettaa onlaayinii irra jirtu jettanii akkana komattan nan beeka. Hojiima tokko tokkotti waan qabameef malee rakkoon adda biraa hin jiru. Walitti deebina jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana viidiyoo akkana hojjedhu wanti na taasise tibbana kana egaa telegiraamiin namoota jalaatii hatamee miisejjiin hin barbaachisne akka waan namichi isinitti ergetti isinitti ergamaa jira. Kun immoo gaaffii keessa isin galchee maaliif miisejjii kana natti erge kan jedhu tarii isin yaachisee ta'uu danda'a. Haa ta'u malee namootatu isinitti erga osoo hin taane haakeroonni yookaan iskaameroonni warreen daataa namaa jalaatii hatanii waan namtichi erge fakkeessaniitu telegiraamii irratti waan hin barbaachisne gara keessanitti yookanis immoo giruuppii garaa garaa irratti ergu jechuudha. Haa ta'u malee kana keessaa bahuun hin danda'ama. Kana keessa bahuun kan danda'amu garuu two step verificationidhaan akkaataa nama isin agarsiisu kanatti yoo fayyadamtanii haakeroota kana jalaatii telegiraamii keessan bilisa baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu mee akkamittiin kun ta'uu danda'a kan jedhu viidiyoo isiniif qabadheen dhiyaadheera waan ta'eef gamanumaan gara barnoota keenyaatti adeemnu jechuudha. Egaa kana jalqabuudhaaf jalqaba gara moobaayilaa yookaan bilbila keenyaas ta'e deeskitooppii keessan bira deemtanii telegiraam appii jedhu kana ni bannaa jechuudha. Ani egaa telegiraamii kanatti akka carraa akkaawuntii sadiin hin fayyadama. Fakkeenyaaf kana keessa yoo galee seetingii isa keessa galee piraayiveesii isaa yoon ilaale jechuudha. Two step verification jalqaba irratti kan jiru ooniidha. Kanaaf rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Akkaawuntii lammaffaan isa kanadha. Isa kana keessa seetingii isa keessa gallee privacy and security isa gaafa laallu inni kunis ooniidha jechuudha. Ooniidha jechuun immoo protectedidha yookanis immoo eegamaadha jechuudha. Kanaaf akkaawuntiin koo sadaffaan isa kana bira dhaqnee gaafa laallu kanaaf gaa amma kana verify gochuudhaaf jalqaba seetingii kan jedhu keessa dhaqnaa jechuudha. Seetingiin jala bilbila keenya irratti kan argamu erga tuqnee booddee sadaffaa irratti kan argamu akkaawunti chat setting isa jedhu osoo hin taane privacy and security kan jedhu kanarratti al tokkicha kilikii goonaa jechuudha. Erga kilikii goonee jalqaba irratti kan argamu two step verification bilimtii kana maal ta'ee jira jechuudha. Oofii ta'ee jira jechuudha. Maal gochuu immoo qabna? Oonii gochuu qabna jechuudha. Kanaaf amma isa kana maal goona? Oonii goona. Gaafa irratti kilikii goonu set password kan jedhu nuuf fida jechuudha. Irratti kilikii goona. Achi passwordii barbaanne sana galfanna. Erga galchine akkaataa kanaatiin mallattoo xiyyaa kana tuqna. Ammas irra deebiitii galchii jedha. Galchuudha irra deebinee isuma sila galchine ammas irra deebinaa garaa gara ta'uun irra hin jiraatu. Akkaataa kanaan ana fakkeenyaaf dijiitii 4 galchee dijiitii 6 hamma yaadachuu dandeessan godhachuu dandeessu. Mallattoo xiyyaa kana tuqna. Zeen hintii jedha. Hintiin fakkeenyaaf amma akka paaswordii keessa hin irraanfanneedhaaf waan isin kaawwattan ta'uu danda'a. Yoo gootanis yoo dhiistanis rakkoo hin qabu. Hin barbaachisu yoo ta'e skip isheettu kanatti buutanii bira dabartu recovery imeelii sin gaafata. Kanaaf amma imeeliin keessan yeroo kana maal ta'uu qaba? Banaa ta'utu irra jiraata. Sababni isaa immoo miisejjiin dhaqee imeelii keenya irratti galuu ni jira. Imeelii keenya irraatii dhaqnee miisejjii sana fuuneetu ittiin verify goona waan ta'eef imeelii aktiivii ta'e imeelii paaswordii isaa qabdan kan yaadachuu dandeessan yeroodhuma sanatti bantanii cheekii gochuu sinirra jiraata. Fakkeenyaaf kan koo kanan banaa akkaataa kanattiin okee gaafan jedhu paaswordiin eessarra naa gala jechuudha. Imeelii koo irra gala. Isa kana gidduu bilbila koo tuqeetaniin keessaa baheen imeelii barbaada jechuudha. Imeelii koo bira gaafan deemu kana dhufee asii nan bana kan koo as jira. Paaternii isaa banadhe gaafan dhufu kunoo lakkoofsi 161735 kan jedhu sekeendii muraasaaf qofa kan fayyadu iddoo kanatti 161735 akkaataa kanatti gaafan banu paaswordi seet yookanis immoo ta'eeraa jedha. Telegiraamii irraatii miisejjii wayii nu gala. Miisejjichi akkas jedha. Two step verification setting changed jedheetu akkaataa kanatti ibsa isaa nuuf kaa'aa jechuudha. Kanarraatii kaasee akkaawuntiin keenya maal ta'eera jechuudha. Inni jalqaba two step verification isa oofii ture oonii ta'etu jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf paaslook kan jedhu kunis immoo paaskood look kan jedhu kun amma ooniidha. Inni kunis dabalataadhaan akkaawuntii keessan seef gochuudhaaf sin fayyada. Fakkeenyaaf paaswordii yaadachuu dandeessan tokko dijiitii 4 kan ta'e gashattu kanaafis jechuudha. Anuma fakkeenyaaf kana galfadheera. Inni kunis akkaataa kanaatiin ta'eetu jira jechuudha. Kanaaf sa'aatii kanaatii kaasee telegiraamiin keessan nagaa isiniif ta'ee hanna kamirraa bilisa ta'ee isiniif hojjechuu danda'a. Two step verificationidhaan telegiraamii keenya sirreeffachuu dandeenye gaarii ta'a.
Yoo sirreessuu baanne garuu maal gochuutu qabna kan jedhudhaa fi liinkiin kamuu isinitti yoo ergame fakkeenyaaf kana keessa suura keetu jira jedhanii wantoota garaagaraa yoo isinitti erganii liinkii kamirratti kilikii gochuun hin barbaachisu jechuudha. Wayita isin asitti kilikii gootanii isaan immoo achitti daataa keessanitti yookaan immoo gara akkaawuntii keessanii seenuu jechuudha. Wayita isin iskiriinii keessan tuqxanii al takkaatti mobaayilii keessanis ta'e iskiriiniin PC kompiitara keessanii isaaniifis hin banama, isiniifis hin banama. Kanaafiyyuu onlaayiniidha waan ta'eef yeroo sanatti kilikii gaafa ta'u liinkiin suni daataa keessan fudhatanii booddee gara kan dhuunfaa sanitti jijjiirratu. Kan dhuunfaa sanitti jijjiiran jechuun immoo karaa kamiyyuu verifaayi gochuun sin rakkisa. Waan daawwattaniidhaaf galatooma. Yeroo dabratti viidiyoo biraatti walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.